adara rabbi sinittaata'u adara waaqayyo sinittaata'u na biran darbina rabbuma keessa sodaadhaati guyyaa qiyaamattiin sin qaba itti beeti keessan bulaa jira lubbuu kiyya sodaadhee warri biiroo summaatanaa kennu didanii dhukkubsadheen jira nagiyyaa ol ta'ee jira dhaabii didee. Egaa akkuma argaa jirtan obboleettiin keenya kun dhugaa dubbachuuf baay'ee takka rakkattee jirti jechuudha. Inti ijoolleen akkanatti halkanii guyyaa bu'aa jiran waaqayyoon bakka jiranitti isaan eegu baay'ee takka garaa nama nyaatti jechuudha dhugaa dubbachuuf hashama harka fuunee hordoftoota kabajamtoota channel YouTube askarichi jalatti argamtan bakka jirtan hundumatti nagaan waaqayyo sinaaf yaa baay'eetu jecha. Egaa yeroo hunda jechuudha ani tarii beektanii dhugaa dubbachuuf namni waliif sagalee ta'uun waan guddaadha. Egaa obboleettiin teenya tuni madaamin tiyyaa halkanii guyyaa natumti rakkoo keessan jira damoosa kiyyarree na dhoowwatte naaf mirmadhaa jetti. Egaa nama tokko hin beeku asumaa na baasadhaa jettee. Enggidi ijoolleen akkanaatti beektanii biirootti bilbiladheen bilbilarreen irraa kaasuu didanii ilaala. Achi biyyarraa hin fiduu biyyarraa oo fidansanii garagaratanii tollaalan jechuudha. Biiroo gara seeraatiin amma argitanii dhugaa dubbachuuf waan baay'ee tokko nama gaddisiisu biyya Dubaay kana keessatti namoota iffiduu anumti kaleessa dhufee tooyyuu osoo ofiisaatiyyuu bakka hin qabaatiin keessana dubbisa karaa waysaa bitiin dubbisa karaa maalishiyootiin dubbisa jedhee nama achi buree tikkeetti kutee bakka tikkeetti nama boollaanii irras kutanii tikkeetti kutee itti erga inni asitti akka barbaadde hindootatti gurguratee jala baqata. Ilaala dhugaa dubbachuuf hojii ijoollee keenya osoo waa tokko hin hubatin ofiifiyyuu kan dhufte dheengadda ijoollee fiddee asitti assaqayyaa jirti. Dubartii taatee dhiira taatee dallaalonni biyya Dubaay tana keessa jirtu of amantanii dhugaa dubbachuuf nama hin beekne biiroo karaa seeraan qabeessa nuu ta'e malee karaa seeraan qabeessa hin taane hin dhufina hin deemina akkanatti rakkattu namni sin gargaaru hin jiru dhugaa dubbachuuf akkanatti halkanii guyyaa ijoollee dhiiraa ta'e ijoollee dubaraa ta'e akkanatti bu'aa jiru halkanii guyyaa jechuudha. Kanaafiyyuu ijoolleen keenya biyyarree qayyarachuu barbaadan gara biyya keessanii galtanii gara seera qabeessan gara barbaadan deemuu dandeessu. Amma fe'atu gara seera qabneen gaafa dhuftan sinumatu rakkata. Kanaafuu ijoolleen keenya rakkina kana argitanii namni sin gargaaru hin jiru. Amma osoo gara seera qabeessan dhufte hanga ji'a jaatitti hanga ati waa barattutti bilbilee si gaafata jechuudha. Bilbilanii si gaafatu maalirra geesse maalirra jirtaa kan jiru bilbilanii si gaafatu. Asitti tun dallaala sobaat rangaa rafadhtanii lakkoofsuma ishiitu si ittiin kennitu bakka barbaadde si geesse ati ejatti deebita. Ati eessatti lakkoofsa ishii qabaattee bilbiltaaf si achitti rakkattee maal taatee duutee khalaas ishiin ofirraa si gurgurte jechuudha. Namni keenya arraqashii biqa namni omaa itti fakkaatu qarshii qofaadha jechuudha. Nama keenya abashaa dhugaa dubbachuuf bara kana keessa baay'ee tokko nama azaazana dhugaa dubbachuufanii omaa hin jedhu ijoollee kanatti dhufanii asitti rakkachaa jiran dhiira ta'ee dubara ta'ee dhugaa dubbachuuf kanatti akka sammuu isaanii dhabanii boo'anii waan nyaatan dhabanii barahaa kana keessatti dhugaa dubbachuuf sa'aatii takka dhiisa too daqiiqa takka gadi baanii too jechuun baay'ee ulfaata. Aduunsaa nama ajjeesa barahaadha yeroo ammaa kanatti jechuudha. Inuma achiis isaan booda dhufee akka sammuu kun dheengadda mucaan daa'ima xiqqaadha. Dhugaa dubbachuuf nama waggaa 16 7 hin caalu mucaan sun ergan dhufee ji'a 10 jedhe dallaalaa hin beeku bakka hojiitti nagee mucaan sun akka sammuu ta'ee dhugaa dubbachuuf Gondor irraa kan dhufe akka sammuu ta'ee odoo deemu harka isaa kana of qaqqalee maal jedhee caatii nyukada sigara kana xuuxee mucaan abbade amma namoonni
keessatti waan baay'inaan jiraniif isaan gargaaranii mucicha sana akkasitti tasgabbeessanii akimiidhaan deemanii mucaa sun akkasitti uumaan jedhu amma itti wayyaa jira jechuudha waan nama isaa argate. Garuu immoo ijoolleen keenya borus iftaanis hin baasuu almatti gatu mucayyoo takka fa'aa dhugaa dubbachuuf baay'ee takka nama ajaa'ibsiisan garuu dhugaa dubbachuuf. Kanaafiyyuu namoonni ganaa dhuftanis ta'e ganaa dhufuudhaaf yaaddanis karoora qabdan ta'e dallaalaa sobaatirraan onlaayiniirraan abadan hin deemina. Isinittaafuu biyya keessatti rakkadhaa jiraadha akka barbaadantti. Biyya ofii keessatti hamma feeyyuu beeloftee hin duutu. Garuu immoo baay'ee tokko ulfaata dhugaa dubbachuuf. Kanatti bu'anii as qayyamanii aduu kana keessatti baay'ee ulfaata. Dallaalaa sobaatirraa hin dhufina. An onlaayinii irraan dallaalaa sobuma hojjettee si nyaatti karaatti si gatti. Kanaafiyyuu akkanuma jettanii dallaalaa sobaa onlaayinii irraan haasofsiistanii guyyaa lama keessatti sinii dhufa. Guyyaa sadii keessatti sinii dhufa. Warreen jedhanii sin shawadanii qarshii keessatti godhanii hoggasuma asii ergaa isaan booda ati Dubaay keessa seente isaan booda akka barbaadetti waan jiraatu sitti fakkaatiin siqaay meeqatu jira seete biyya ormaatitti. Biyya ormaa dhaquun nama dhibuu galuun nama dhibaa jiran siqaay meeqatu jira. Poolisiin yoo si qabdarree akka qohaa san gasin lakkistu dhugaa dubbachuuf jiim gootet gara biyyaatti galchiti. Isin galee warra ala keessa deemu akka duraa san qabaniitu wazim jedhanii galchan. Kanaafiyyuu of eeggannoo godhuun numarraa eegama. Kanaaf warreen dhugaa dubbachuuf ani waan dhugaa isinitti hima waan argeef jechuudha. Maaliif ijoolleen tun amma ana akkanatti eengadduma dhufaniitoo asuma keessa oduma qaasirattuu ganaa nama fiduudha yaaddi. Teechee waddalaagaa keen dalagattu nama fiddee anuma akkasii hojjisiisuudhaaf iyyuu waa baay'ee nama barbaachisa. Chaalenjiintu jira. Waan hin beeknetti seenanii ijoollee achi as guuranii asitti rakkisu. Asitti ijoollee qoonqoon bageeta namni dhugaa dubbachuu fi ofiiyyuu jireenyi asittis itti cimaa jirti. Namni abbaa kanaa siin jedhu jiru akka biyyi kun akka durii seen. Kanaafiyyuu gara seera qabeessaan koottu baatee yoo dhufuu barbaadde. Kanaaf nama madda nagargaaraa maallaa godhaa waan akkasii namni garagaree sillaa hin jiru dhugaa dubbachuuf. Kanaaf yeroo jalqabaa gara seera qabeessan biizitii waan jedhamtu akkas immoo biizaa jechuudha kan ji'a lama wayiisit jira. Inni immoo sirumaasitti zeeroodha hin hojjetu. Warra bashannanaa dhufee yoo ta'e alatti warra kan as dhufee asitti afuudha jedhee isaan dhufte taanan akka qabamtu beeki. Dhugaa dubbachuuf warra bashannanaan dhufeef yoo ta'e malee biizitii sun biizitii kan jedhamtu akka ishiin biyya kana keessatti hin hojjettu. Kanaaf ijoollee baay'een isaanii kan dhufan isaanii kan as yaa'aa jiranii jechuudha. Inni guyyaa takka irra darbe taanan qabamtee garafamtee gara biyyaatti galuu kasaaraa seente 300 jechuun oduu isaan dalagatte oduu isaan waan ta'e nagadatte biyya keessatti of jijjiiruu dandeessa. Ganaa dallaalaa nyaachistee as oftee hojii dhabamu. Kanaafuu waan akkanaatirraa of eeggadhaa isiniin jedha obboloota koo warreen keessattuu